heeraa fi seerri wanni ja'an yeroo ummanni shororkaa keessa jiruuf yeroo biitti jeeqamte heeraa fi seera wanni ja'an naggaadee biran jirtu. Uno yoo feetan isiniin dhageessaa reefu sheer godheen jira jechuudha. Abbaa miidiyaan kan sheer godhe. Waa hundi samii seenee jira Finfinnee ummanni qaata uujee jira gurra lama. Yaa Oromooti laal nu quba nu kakaanii nu laalaa jiran akkana nu huuratanii nu laalaa jiran. Arra Jawaar Mahammad wanni mana dukkana mana hidhaa keessa hidhaniif boodan babal'inaan irraa isinii haasa waa'ee Jawaar Mahammadiif illee haa caalu namichi maqaa isaan dha'u Minisootaa jiru kun kana geessa oddoo duubee jaaniin amma dura isaatira taa'ee nu himee jira dubbii tana osoo haa caaluun ajjeefamin jechuudha. Waa'ee saniitii fi waa'ee Jawaar fa'aa waan amma inni dubbataa jiru kana boodarran isinii dubbadhaa jechuudha. Amma garuu jara keenya ani afaan qawweettiniin amanaa qawween haqa immoo waan takkaa jira beeytanii short term plaanii fi long term plaanii jira. Short term plaanii kanama hunda hirmaachisu jara keenya kanama hunda hirmaachisu ka arraantan Oromiyaan guutuun OMN irra laaltan bakka adda addaa nuti illee bilbilee gaafannee adda baafannee jira nuti duula gabaa laganna irra jirra dukkaana tokko tokko cabsanii banaa jiran nuti irraa bitaan jirru jechaa jiran jechuudha. Which is good waan gaarii fedhan haa bansiisan fedhan haa dhiisan wanni guddaan kaayyoon keenya biyya dippiloomaasiin keessa tattaa'u biyya sagalee teenya dhaamsite biyya Hacaaluu nurraa ajjeefte biyya gootowwan amma dura akka Taaddasaa Birruu nurraa ajjeefte arrammoo Jawaar Mahammad nu jalaa qabdee jirtu jechuudha ka ukkaamsitee jirtu. Biyya tana kokkee isii qabuudha nama miliyoona 7 kokkee isii qabuudha kaayyoon keenya because wanni hundi duyda keenya irra bobbahee gala short term plan laala long term plan etanii short term plan wal harkaan facaasina jira keenya. Cool down wal harkaan facaasina long termin hidhannee haqa keenya mirga keenya kabachiifachuudhaaf nuti woboo wajji galgalaa ganame dhaabbanna sun rakkoo teenyaa miti. That's long term. Amma galgala kana woboon galgaluma kana caccabsee ni seena no qawween bitamtee waa hundi godhamuu qaba waa hundi godhamuu qaba akkasimi garuu short term plan wanni harkaa qabnu nuti akka ummata guddaadha ittis milkooynee jirra hanga nafxanyichi kun dhufee Abiyoot Kaasaayee Camadaa hanga inni dhufee qabsoo teenya masalaala nurraa bahee nu saamee nu ganinitti silaa itti injifannee jira. Hayyoonni hedduulleen dura dhaabbatan garuu wanni teetee jira gizee hunda ni shawwatamnaadha. Amma immoo akkamitti milkaa'uu dandeenyaadha gaafiin akkasimi tatanaa nyaadhamnee jira amma dura nyaadhamnee jira amma immoo akkamitti nyaadhamne akkamitti jala baanaa waan jettu gaafii kaasuu dandeessa. Ani short term plan irraa Oromoon ija kaafachuun qabdu mallattoo isii agarree jira already abbaa miidiyaan kaleessa Finfinnee keessa deemee ummata waraabaa ture dadhabnee jechaa jiran ummanni Finfinnee irra guddaan kamindaa nyaatu ka hojii mootummaa dalagu irra guddaan isaa naggaadeen ni xiqqaatti naggaadeen nama xiqqaadha immoo irra guddaan hojjetaa mootummaati already jechaa jiran maaliif waan takka eegaltanii karaa irra oggaachi deemtan jalaan dhaabbatina you gotta do it waan qabdan gadi dhiisina waan qabdan dura sanfiin xaangaa ma obsuu dadhabdan guyyaa lama keessatti arrumatti sa'aata keessa qawwees ni bin sa'aata keessatti ni tokkos sa'aata keessatti beetaman no man come on let us be smart waan eegalle hara dhaabuun qabne immoo qeerroon biyyaa internetan qabne malee already itti jabeessanii jiran jechuudha. So kanaafuu kun dhiibbaa mootummaa irratti depressionanii fida arrallee borullee jaalannu jibbinu tana ijarraan kaasina tun immoo guyyaa lama booda yoo deebisaan mootummaa kana afaan qawwee taate hayyoota keenya ukkaamsuu taate yoo deebisaan kannine torban takka booda istiraatejii biraatiin tilafaa kaate jechuudha. Isin immoo takkatanii isinii dhaamu miidiyaan isaanii kagalgalaa ganam amma maal jaan kalee OMN'n waa'ee Hacaaluu keessaa mure jaanii waan dabarsan dhabanii waan kukutamte xixiqqoo takka nu dabarsan jechuudha. Sanu waa'ee sanii keessan jirre waan OBS irra dubbate kana kijiba isaanii sanillee irra fashaleessanii jirtan jechuudha. Amma maaltu fashalaa'uu qaba irratti akkasi diraamaan sun irra fashalaa'e diraamaan sun arrammoo qoqqobbii tana maal jechaa jiran isaa wanni itti nu caaluu barbaadan heddummina miidiyaatii fi ololaa fi duula miidiyaatii jechuudha. Wanni kashafee jira yaa dubbadhaa jaanii kijibaan ummata keenya wanni godhaa jiran jechuudha bakka takka humnaan bananii kun
ها نوتي وان إيجلين دابن وان تك نمني جزء ديمو سجنتان ديمو short term planning أورمون كيرو لفخاية دولة قبالة جنات اتمل كواجب قويا سديتي أو إمني متخوايف في النيل دبرسي أرانتنا أبا ميديا تو دبرسي واي قبالة جنة بيخيسا واي شنكرتا بيكوز وني شنكرتا سنينجو شنكرتا تو قشما خانت دابتها بكرنا تيماتي ميتو قشما خانت دابت فون تو قشما خانت دابت غافا نمني قشما شا خانت دراك أبدني خالفا غافا اتقالة يسيت تيماتي مكارشي تدم سودم وقاتي كركرتني خالفا سنيفو نوتي شورت ترم بلاني رايس إجا أصون خاوة إن خابنه خارا لونج ترم مالي يجو سن نوتي ولي نفون واي فورمات رتيسني دبت ورك أوي جت واي فورمات رت سنسيرتني رايسنيم إنجر جرينا let us get everything by plan أرانتنا جوار محمد أكو مهاجالو نياتتي نفتني تكون أكمت إسا غن هركافونا دبين قباب دون إسا غن هركافونه أكمت إسا وجين دبت أكمت إسا غن بلي سباب yoo kana nuti amma jabaanneen godhin kara dandeenyu qabsoo ummata hunda irra hirmaachifne yoo godhin dubbiin Jawaar Mahammad dubbii akkana dhiiga madaafaatu deemti yeroon sanii fi yeroon tun takkaa miti immoo dambaqiinsi gaafana dhiiga madaa fuudhame sunii fi ta'ammaa takkaa miti Oromoon gaafsaniiti fi ta'ammaa takkaa miti 92-93 ummanni Oromoo persentii 20 ta'u akka Oromootti if baree dammaqee ani Oromoodha jedhee falmachaa ture 20% 25% in chalo arra oromo 90% in dammak ejira if beega arrantana jiwa bar lala me drama ma hachalu hana lala nutin gone jechuf drama ni sanin godin jira torballam hagam takara bashamani jiran biya ala rahiriri radema jiru kun hagam takka isam mi dejir hintu fatina baqa jiraniti don't undermine wan god ajirt hintu fatin garu qabsotu haddoytuna qabsotu واحد دفيت ترسيمه دفيت قراءة دادات انتهموا فيت قناة في مالي هنتو فاتنا وان دلقا جرتن أبي واني نقول قدان أكا قالين ها أمتا قراء فيتي بلو بتاچوران هيدو منان على خنرا أورمو خيسايس ميديا أكا جرو تبتوران ميديا أكا جرو مالك إرقنا قدان قنان أولولا أمتاسي واني قول قدان دا قرو نقال لفرجرو ها أكا نوتي يانو خنامت أكا نوتي ميديا وان هيدو رسول نو سنيمت جرخين let us focus وان الرجل أجر دولا قبالة جنة إمسنيك أبنا قافين نتي ونقونه هيدم توني خيني هات التمن أكيد أرانوي كمانيف قافني أما درو وني دولا قبالة جنة خنت ملكوفنف الرامتي قافة إنترنت نجري وقافة دكاناسن ما تمجاندي فان تملكاو نجرن ماندين لام فان تملكاو نجرن قافة إنترنت نكام منجر الرموت ملكون الرلة يو جبان نتوكو دولا قبالة جنة قافة سنتي ummanni waan humnatti dabraa jechu khara humnatti dabarta jechu gaafin ati kana dhalaystu akka Jawaar Mahammadii fi hidhamtoonni siyaasaa Abdii Raggaasaa dabalatee hidhamtoonni abaa'ootii fi kaafaa hunda akka nuukamaniif kijiba wanni fashalaa jiran jimma keessa duula gabaa lagannaa jira fagoo maa dheetan soo kanaaf hin tuffatinaa waan godhamu kana tuffatinaa Itoophiyaan arraantana odoo silaa akka biyya gurguddatanii waan nyaattuu fi qopheeffatte meeshaa takka alaa naqachubatti dhuga arrantana khara Sudaanii dhufa khudran anin jenne khudran khara Sudaanii irraa dhufu within 3 days guyyaa sadi qofatti cufte khudran khara Sudaanii irraa dhufu waan khara dhaabbateef timaatimii foonni adda adda arrantana yagabaya gishbat hizbu yataqoxaanoo jaanii lolaa jiran khara Jabuutiitiin Harargee keessa immoo dhufu kharaan cufaadha achiin immoo wanni dhufu meeshaa adda adda ta biyya alaa Jabuutii irraa dhuftu ruuza zayitii waa hundaa dhufa jechuudha soo kanaaf waan godhaa jirtan injifannoo godhaa jirtan wal harkaan facaasina wal harkatti wannan godhina you are working hard you are doing good gama biyya alaa dhufa diplomaasii itti jirra jabaachaa jirra itti fufunaa jechuudha kara kanaan cimsinee itti fufuu qabna ummanni wanni godhaa jiran tokkoffaa akka waa wanni kun hin ta'ini duula banaa jiran OMN khassaa jiran OMN khassame jechuun arra cufame jechuun dilaftee Ameerikaa tana ni beena hundi keenya arraan tana Abbaba Galaafaa في نموني تكتو خاكنا جيسا أودو دوبي فا خيسا جيران والغرمي السودان أران تانا OMN أسيت خساسني تشوفسين نو OMN نيس لويرا متاي فيكم أمريكان أكا إسا يادني تندم توچو معلوم كيسين تكيوت كاتي وغاتك وغالا فرتي خانا جوليها دائما صوبني نمني إسان قلبي أبسن انجرو يچو سو خناف أورومون چمته يو دولا غبالا غنا خنان هفته أكشنت آن وان أسر دبتني متيچو وان أسر دبتهم متيچو واحد دجر
وان أورومون فنفنين تون أكا إسين شداون إسين تاتو قدمتو واحد تجرى أسرة دبنو أتشو خافان أورومو دبتو خفرانو فكاتي قلقلا غنما نجلة تاينو بساسو لكو إسان قبو سنقالي سو خنافو أكا سانيتي ديموك أبنا أوروموتي جبادا جوار محمد واني إني قليف انترنت أورادي خسارة نجرى مي أما انترنت أونيك أبا هاقت ديسو أوروميا خيس مي هاقت ديسو بر لين تهداني كيران سهداني إفي بوكيسو ميديان أكنا قد جاني بوكيسو هندلين إمو إسنين أرها جالو أكن تانت أجيسيتي موتومان بلسجنا دراما اتدلقو دبي أمني هنغانا دمك إنساك أبرانا جرخين هنغا ومنا أمني خينيا هاغان تك دمك إنساك أبرانا نصوب داني جتشاجران سو ديدان خون تربال لما بخش إمي ديماجر خون استراتيجين خون إمي تفوفوك أبايتشو لبون أردلت نبرودونا سو وات أبسوني مو إلمان أورمو خانو بودا فان اتجاباتني تفوفوك أبانا مالي أمني ميلين شنتم إيه مالي كول داون إسنين وان دبتنين بيني أسرد أفتنين دبتنا يوها سوون بيني في الرئيسة أسرد أفتنين هاملي أمتان تقنا أورمون بيخيسا والناتون جر إنترنتاتون جر مالي أورمون هوتيك أبدي جرت كيرون هوتيك أبدي جرت already warningin قبعة جرن تربان التانوف يو تربان خنا خيسة ديبسها أبي أحمد نون ديبسنه تركام في تربان التانو قبي جراج إنجان جتشو maal gochuudhaan arra oromiyaan bara bordera gaambeellarran jirtu obboleessa kiyya gurrabanii na dhageeffadhu oromiyaa jechuun gaambeellaan sayin koornara bordera sudaanirra teessiin sayin oromiyaan seentara Itoophiyaan ka jiraattu yoo oromiyaan jiraatte qofa oromiyaan jiraatte jechuun Itoophiyaan jiraatte jechuun oromiyaan hin jirtu jechuun Itoophiyaan hin jirtu jechuun ati Haacaaluu ajjeestee diraamaan siin milkoofne Jawaar Mahammad gaafa qeensa isaa cabse bar laal Haacaaluu bar nuti sitti hin kannannee bar siitu nu jala ajjeese bar biltsiginna arramo Jawaar Mahammad namatti kannanne beeyna Jawaar Mahammad nama inni bira jiru beeyna mootummaa harka jira amma booda qeensi tokko irraa cabe ijji tokko waan takka taate isaa fi Baqqala Garbaalle biiti sun akka shaama bayti jechuudha maaliif oromoon barre ammallee inni soo kanaafuu nuti arrallee borullee gaagaata miidiyaatiif hin jilbifannu guyyaa sadeen qoqqobbii godhameef sababa haraan cufameef timaatimii fi dinnichaan kuduraan Sudaan irraa seenu kayyuu imagine Sayyidaa Sudaan irraa illee kuduraan naqanna mee ilaala nama miiliyoona 120 qabna jira keenya wanni nuti oomishannu nun gahuu ruuza alaa naqanna zayitii alaa naqanna hunoo timaatim faa Sudaan irraa naqanna Abbaay miidiyaa je Abbaay miidiyaa reefuun tana je arrantan already Finfinnee keessa daame hunoo ummanni naggaadeen korraapshinni tun haa seeraaf dhalootu waa nutti qaaleessan jecha jiran jabaadha nutis kafeenu sani ni qaalaa miti maa samiin taane nuti timaatim tokko akka qarshii 100 gurguramu feena because hayyoota keenya nurraa hidhame jastasii Haacaaluu waan feenuuf cuufnee jechuu kara warra qawwee jettan boodaan isinii deebi'a nun duuchina qawwee jettan asirraan siyaari'a please yaa qawwee itti amanna qawween haqa qawween waan haqaati waan namni hundi godhachuu qabu tane ni beeynaa usaanurraa garuu waan goota keessa waliin burjaajeessina laal qabsoon amma eegalamtuun namni hundi irra hirmaachuu qaba akkoonis akaakoonis abbaanis haatinis ilminis hundi irratti hirmaachuu qaba gaafa kanaan Abiyyi yoo huffisu dadhabne kara dhugaa san deemna jechuudha ani mataan kiyya nin galoggusan mataan kiyya girnoofiin dhaagalee jechuudha sinigala soo kanaafuu wal keessa maknu short term planning fi long term planning wal keessan dhayna please waan amma galgala kana godhamuu fi waan guyyaa lama sadi harkaa qabdu kana immoo do not fool yourself itti dalayti agarsiiftee jirta already guyyaa sadi keessa result agartee jirta guyyaa shayyoo guute akkam ammallee labsii itti baafta Jawaar Mahammad faa gad dhiifta moo gad hin dhiiftu yoo gad hin dhiifne immoo tarkaanfii takka tarkaanfii lama tarkaanfii sadi tarkaanfii afuriin sirra fudhadhaa jettaan that's it sinigale akkana deemna soo kanaafuu Abiyyi yookaan biltsiginnaan di amma Oromoo wajji duudaa gara taatee jirti ummata Tigraay wajji duudaa gara taatee jirti sabaaf sablammoota wajji duudaa gara taatee jira biltsiginnaan jara keenya biltsiginnaan baaluunii yookaan afuufaa qilleensarra cacahaa jiru afuufaa ati haadaan qabdu dur Oromootu akkana haadaan qabe afuufaa afuufame san Abiyyi Ahmad afuufaadha
يوخان أبيوت كاساي جمدا أفوفاد أرانت الأورمون هذا قد يستجر كل إنسان كان بريء أجر إن بيخو بكتي روح وي بكتي بو إن بيخو قالوا كل إنسان رجل سني قالين سو خنافو جرخينيا يو جباني قوبينتون يو اتجباني وهي تنبانا انترنت تشوف سيفتي جرتا مالك الرت خسارو جرا او يو تقات اوروميا خيسا انترنت الراغو يتي مليون ديباول ارغتو خسارا جرا نغادين ولاج چفتو خسارا دا ها كورونا متانيسا خسارا دا ابي احمد وني كنا مننجلچيتو ومتك نو ني اشوف تاسا بر اسين جرا برا ورفين فينه إسان تبورو غنم فري جوار محمد جاودي مساينا غورته خارن تنتيماتيم قرشن تمت غورغورته نغادين خون بورو غنم افتان غزي بيلوي اسبهيت فري جوار محمد سينجا نوتي مو جوار محمد ابيوت كاساي چمد وان خنن جروف هوتين سا هاچبط ولا غراچو غوس ارن تنم انترنت هاغديسو خناف اورمون خرا هوندتو ني انجفنا ارن تن اكنا دي غمدا غودوس دندو أكت هذا سبروتيله أمارين وفنيسا جاني أرانتنا جوار خينيا فا وانتك خطية تكرر أبسون دندان كهاج ألو قده تربال لما فيلم الرامبان سينجر اتفوفا جستسين هاج ألو لنبا أكنا تيافون تاو أنين قونا جي خادو جرامي جواري سخنا نيو دوبا إنيو قونا دوبا سو هناف أوروموتي يقلبين سنجابين وانك أبديت إني نتلو تتفوف سو كما فرماتا ديبنا لما فرجتو سدفا غربات كوجرا نجيسا ودو دوبي جاني اس مغالاتنا مغالاتي يامتي خرا مينيسوتا خنا جرا نجيسا ودو دوبي بساس نجيسا ودو دوبي سلاي نجيسا ودو دوبي غافا تيغرين اريت تايي دندا في نجيسان ميشين لما قبن خان من هيدتي نما بساسو تري تايي دندا كون بيالا ارغم برنوت افجاني اس ارغانيتي جرخينيا بيجي كودا جاه قبا بيجي كودا جاه إرد الدبنة سنين أورومو فيدراليس كونغرسي إسابن إمو أورومو فيدراليس كونغرسي رتي دلغا ما توري وقا فرنسا هيوتا إر عرب سما هيوتا إر تكمتان غرغل واحد دو قدم نمني واقن هاندل قدو إسا توكو إسا خمق آخر جاه بنتي دلغان قبو هجين إسا أورومو دي قودا وان تهف أتي خيسة هايتي غلغلا غنما مقا داداتين هيوتا خنا ولي بوساتو ريچو سنيغالي أما سنبرا خوتي دلغاني سامالي تكا سنغودو لما فا ميديا هبشا أمريكا جران خانو بوتو نمني أودي فنو خانو نجيسا أودو دوبي تيچو تانا أورومون هندي سري برو قبت نجيسا أودو دوبي نمني أستائي زهبشا شك تعرف مينيسوتتي وان أورومون خيسا أولتو إيسا توكو خافان أورومو هيخي وان أورومون خيسا أولتو زهبشا فخنو زهبشا ميديا أمارا هندا فراجو خان توكو مسلم فايساتي دي سانو راساني بشتنيا إني وانو تير خيسا ولو لايبو مساتيني خوني موك أجبون خون روخواتيتي أورومو تنا دي قررتي قلقلا كنما نمني دلقاتوري نجيسا ودودو بيتي لما فا أوسو هاجالو نتي نجيسا ودودو بي إساتي روان دوبتي جرا توربان لما سادي درو يو أخي كتني جراتن شنين جئلالا شنين خاكا ها جوار محمدي في خاكا إنيو جنرال إنيو مكانيسا ناهيما فا إنيو جنرال كمال أجيسو دنديسي أجيستيتي موتوما قد جتي وان خنا خاصو دندمجي نمني إساتي رتا إدوبتي توكو نجيسا أودو دوبيت نجيسا أودو دوبي أسير را إيجتي دا وانا سيبتي دي موساتو بيخيچو ندقى فدا لما أكما إني دوبتين دوبين تم ببولتي واني همتون تربان تكوسون تهين دوبين هاجالو رفتي لما جاء أما مو واي دينغدا أوسو زاك دوبي وان تك اتقادين باسيني واي مال جاچا دوبتيچو واي جو حرفا دوبتي قربان خون دفع خاسر بوستي سن سو مالين سنين جاچو بربادا قربان خون أما فكينيا فيديو خي خاي خالي أمو نجيسا دودو أني تكام فدوارا أني جوار محمد سنين كيكا OMN سنين كيكا ها لماس كيكا أبيس كيكا داوديس كيكا أباني كيكا نجر نوتي نكيكا نما هوندا كيكا أجر هاجالوس كيكا نجر غافا إني دفو من ردوبته ها ديبيني
haacaaluu keenya galatoonfachaa ture fayyaa argadhu waan akkanaa sirraa eegaa ture jechuudha. Mee ati yoonii maanya kakadhee torbaan lama dura abiyoot yookiin abiy ahmad አንድ ነገር በሁለት ሳምንት ውስጥ ካላደረገ እኛ ምንወስደው እርምጃ እንወስዳለን እንጂ ወራስ ዳደተ ይትዳደቻ ቱሬ ማሰንም ፊዲን ኦኤ ገነማ ማልጎደ ጉርባን ሁን ለገፈዳ ጉርባን ቀጀቡን ሁዋን ጎድ ገነማ ኦኤምኤን ኢሳ ኸድረ ብሬኪንግ ኒውስ ይባስ ኦሶ ሚዲያን ሀበሻን ባሲኒ ብሬኪንግ ኒውስ ገዲፈሙፍ ዴማ ዋኤ ኦኤምኤን ኸይሳ ኸሙረ መጄ ባስ ሚዲያን ሀበሻ ወለርካ ፉደን አመጋ ገልገለ ዱፌ ربي نمري سها ديرس ربي سها ايغو بكجروتي اينو مكانيسا غيون خنيا دوفه يابو اني هاچالو واي شني واني دوبتين دغيني انا هو يفيغي نانجي جي ارغي ني دوبت ها اي اسر اوي من دوفه دوغا جرتو انت دوبت شني غلا نوتي هاچالون ديغا فرتمي تور بوما ميني لكي بوما جره خنا دوبتي جواي جيبا ابي خنرت ابيين وغاتو قدرت هاچالو يامي كتابه وغاتو قدرت بيجر يتتألف تقل خجو أتش خيسة مكان هاجالو أرامتي وقعت كدر ختام نسون أما يو سر أرجن شوت سجودن إثيوبيا خيسة يو سير كتيرجن ختامه سند دوبتيجر هاجالو إن person يامي مالف أبي ينمني نسودات توكو هاجالو لما جوهر محمد لين شوتا خانني بيخ جرّهون أنقوتي يتنين أو وقعهون أني في نجوسة تربفا أيون تينانجة تزن ورينا دورة أبتشو دندو توكو هاجالو دا because قربان خونيس همادا إيسا توكو خاك أيرو خاساتوري ملينيما خيسا أبتي جيتي يامي وقا كارا كتابة جيرا جرخين ما أتش تدبنا شاني جني ما سبب سنة كجيبا ديسا دراما شاني جتاني وسيني ملكوفني سيني انتاني دراما سن أسياميتي هاجالو أورومون بلسوم تجرتي أما بوتا أنا خا خودن بولچو جي لا وقا خودن خبولچو أنا تهاتف أمر رأي قال أمتك خاصو أبو قبدا يودي الدفع مو قويات كافسين أبسنو جينيجر خناف نياتي أبيك خناف أبيوت كاسايج أمدا قربا خين ينجلا نياتي هاجالو دراما فيدن هندلين دراما خان دلغن هندلين خان فيدن هندلين خانا أبناني أو من خيسا وان خطو أبناني كي جبون دكان دلتون قراتي دكان دلتون ديمخون أرانتنا فيديو فالمتا إبرو مره هونو جارخانا وريدي باغول مان باسي وانو يمني كيجيبا عن فيديو كي يغوتو تاتي دي مالا هونو انتو بدين جرا ايران خاين ابا فيدي اسدمني اسباب ني كيغنا نتركون كم غرو فيديو سني خابني نوتي ني كيغنا مالي لافيتنا ما خينيا اكدينا تيلان غرو دين نسا ابيوت كاساي جمداتي في نفتنيوت استاني خاكيوني مانيا خنفا مان باسين دكان دلتو سيمبانا بر اجبنا فكاتو مالف آتي فيديو يوني مانيا سن بهولة سامنتوس أبيوت سلاح هاجالو ينيام منيلك سلنكا عند نجر كالا درجة إنيانا مناكو خجي سمان باسين كيجيبا نوتي كأغنى يا كأنجرا كأخي الرخاسين جرا وسو إني أكو مؤمنين دفو الرليد إيجاساتي بنين فالما فيتشو دراما خانا خدلقي نفت أنيافي ور بلسقناتيشو سو خناب آتي أمان تانيتي أنا بالنغات هاتي إيجا جراتي ما نباخيتي دليد أمريكا خيسا أماس دلقا ميشنا فلتي جراتشو بساسو ما فلتيشو أورمون إرباروك أبدي قرباخن الرلي أفان ميمي فتي غنما خانا لايفي سيني واني نجو هكتاتي هاجالونا كتاتي ماريتاتي جاستاي كيجيبان هاتون نجيسا أودو بي أتي أرى لايفي سينتي ديغا هاجالو أمالي بلسوف ديمتا نو نوتي إني رامبانو ديغا هاجالو ديغا هاجالو دراما أو إمين خيسا وان خطو لبناني وان أورومون كيكمير أليسي خيسا خطو فيدا بتا هاتو ديبسي مالك أوفيكو دولاركم دي دميلم خانو تبكون دا ولي باسني إرجنة مالك أمتها دولاركم دي دميلم أنيا تسان ديبسي لكن سامي سو خنافو أتين أرانتنا أستيسي ديغا هاجالو بلسو داف إسهاتيف أوديفنو خنا ذهب شادف أوديفنو خنا ديني خينياو خنو نياتو نوجين جرا هاجالو جو خاكي خيتي خنا نمتي دكان دلتو غراچنو خيسه تاي ها خانا خ اورومو ديغا توري وغامي قوتو انا سني ما جرخين بيي غلي انغو دكه درقما فدته دو تاي دنغورا اچتي من هدامتو دوجي دامي بساسا توري اني ماس دوفي اورومو دياسبورا ديغا توري مال غوچودان
peejii kudha jaha gurguddaa kafaala warra gurguddaa qabu banatee ilmaan Oromoo galgalaa ganama akka isaan walirra duulan kutaadhaan gandaa walirra duulan Oromoo Federaal guyyaa meeqa uujan saboo peejiin kun yoo Oromoo Federaalist Congress ta'e takkaanurraa haa cufamu takkaanurraa wanni godhi jennee dadhabne gurbaa kana edaa inni mishinii qabanu tooy beeyna lakkaasoo yoo talkoon himatta nyaannaa qabnu aboo peejiin kun oofisii ja'a Oromoo Federaalist Congress ja'a immoo wanni asirratti dubbatamaa jiru abaluun akkanaa ta'u abaluun maali wanni kun nageessaa nurraa cufi jenneen hin dhaga'u edaa inni mishinii qaba durumarraahu soo kanaafuu jara keenya nuti alaa keessan furmaanni maali amma furmaanni hanqanoon jeeni gaa waa'ee dukkan dhaltuu kana hatticha maallaqa Oromoo hatee arrallee dhiiga haa caaluu baysuudhaaf dhiiga haa caaluu dabarsuudhaaf koree gurmeeffatee asirratti duuloof no haa caaluu namni godhe haa caaluun ani dhiibbaa Oromoon narra gooteeni miti jee jira dubbatee jira guyyoo waariyoo atuu feegii atuu lafan deemin jeeni jira dhiibbaan Oromoon baga naqeeqan jeebar haa caaluun rabbi warra jannataa isaa godhu baga naqeeqan waan na jaalatiniif naqeeqan jeebar qeeqama keenya san hammeenyatti fudhannee bar garuu qeeqmayni keenya sun haa caaluu balarra isa geessu miti qeeqmayni isa balarra isa geesse Minilik hattu Minilik harree horee dhufeeti siidaa dabalee irraa hatee jee ilaal eenyu tuqe gooftaa Abiyoot Kaasaahun Camadaa Abiyoot Kaasaahee Camadaa tuqe jechuudha hattuudha Minilik harree horee dhufeeti farda keenya hate waan je'eef gooftaa isaa jala tuqe ati akkam gaa mee nama siidaa tolfatee mana keessa gizee gabbee ol bahu Oromoo tana qorqalbiin isii deebuu qabdi young generation amma booda dhalatu Minilik nama gaarii ta'uu isaa akka baraniif jaaree nama Minilik siin je'ee Birhaanuu Naggaa sitti himee jiru nama akkasii Minilikiif sujuudu gizee OMN irra teessee namni kumni 25 almost namni kumni 25 silaalu gizee waan akkasii gootu maaltu itti dhagahama Abiyoot Kaasaahee Camadaa already garaan gubatee isaan gubbaan miidiyaan akka jirutti inyaa tawarradan inyaa ምናምን ሆን ጃኒ asirratti iyyan jechuudha soo kanaaf dhiigni haa caaluu akka gannaqametti nafu jechuudha dhiiga haa caaluu namni gannaqe nafxanyootaa fi biltsiginnaa fi kittillayyoota isaanii odeeffannoo qaban if dura astaanii isaati miidiyaarra nu haasawaa turan amma deebi'anii nutti akeekaa turan Kamaal Galchuutii fi Jawaar Mahammad shaneen ajjeefteeti biltsiginnaa godhe je'uuf deeman jeeti isaati irra dubbate nageessaa oduu dubee amma dura inni je'ee torbaan lama osoo hin guunne hunoo arraan tana dubbiin haa caaluu dhalatte jechuudha soo kanaafuu gurbaan kun dubbii qaba gurbaan dukkan dhaltuun kun nu keessa taa'ee nu basaasu jira he is spying for Ethiopian government Oromoo nuti kana dammaqa community Minnesota itti bara gurbaa kana ni beeyna akkana firra albahu jira basement irraan bahu jaan dhageenye waa'ee isaa basement keessa taa'ee haasawa albaatii firratti albaa yoo dhiiratee maa gabbeen dalaganne maan deemne akkanamatti albaatiin kun sini galee soo kanaafuu warri community Minnesota bara isin habashaa qofaa mi keessa jiru Oromoonis nu jirti kan nu nyaatu nu keessa jira diinni gurguddaan yaa diinoonni kun beekamuu qaban diinni gurguddaan akkanaa kun soo kanaafuu jara keenya furmaanni maali yoo jettan furmaanni amma nuti qabnu ta duraan duraa hiriirri keenya cimeetti fufuu qaba hiriirri keenya hanga Jawaar Mahammad hiikamutti cimeetti fufuu qaba qeerroon guyyaa takkitti hafteef tana qaafa hafte torbaan itti aanu tarkaanfii biraatiin as bahuu qabdi jechuudha qeerroon tarkaanfii biraatiin as bahuu qabdi jechuudha tarkaanfiin sun oggaa guyyaan dhihaatee dubbatamaa jechuudha oggaa guyyaan dhihaate tarkaanfii godhatan isaantu beekata jechuudha nuti immoo akka diaspora wanni godhu qabnu hiriira keenya cimsinee Abiyyi Nobel Peace Prize irraa he's a killer prize goona firii Jawaar Mahammad arrarraa eegallee yoo Jawaar Mahammad gadhiisifne dhiiga haa caaluu kafalchiisuu dandeenya gara dandeenyu hundaan qabsoo san ta'uu diddi gaafa kan nuti mirga keenya immoo tana gizeen jedhu jara keenya ta duraan wanni godhu qabnu hundi keenya walitti dhufuu qabna hawaasni walitti dhufee maal goona jedhee mari'achuu qabna liidera baafachuun dirqama sini gala san booda immoo ummata keenya akkami gargaarra qeerroo manaa baate akkami gargaarra qeerroo saataatu ummata keenya ka mirga ifii falmachuudhaaf nu jecha gaara keessa mirga keenya qabachiisuuf deemu bifa kamiin bira dhaabbanna bifa kamiin gargaarra ka jechuullee tanallee ilaalcha keessa galchine wajji dhaabbachuu qabna hin dhagayna shanee jinni waan isaan ja'anii olola miidiyaatiin achi banan hin dhageenyu tana booda Oromoon hundi dirqama kana fudhachuu qabna Oromoon bakka jirru akkamitti warreen
miidhaman gargaarra kara biraa immoo erga mootummaan kun nu didee gaafii teenya deebisuu didee gaafii teenya deebisuu didee dubbii nadhii gammadaa kanurra deebisu yoo taate dubbii Taaddasa Birruu kanurra deebisu yoo taate dubbii nafxanyoonni ija nu keessaa fuudhan tani yoo kanurra deebisu taate maal goona jennee mari'achuu qabna jechuudha. Dubbiin sun akka nuti hin deebine nuti cimachuu qabna asirra. Karaa dandeenyu hundaan waliin dhufnee waan dandeenyu maallaqaanis gargaarsaan uummata keenya bira dhaabbachuu. Uummata keenya bira dhaabbachuu haqa sibiila kanallee akka haqatti fudhannee mirga keenya kabachiisu sibiilaanillee deemuu qabna jechuudha. Jabaannee mirga keenya falmachuu qabna. Waboo wajji dhaabbachuu qabna. Waboo fi diraamaa isaan dalagan waliin deeman jirtu. Ya bira dhaabbachuun dirqama akkami gargaara akkami wajji deemne jennee lafa kaayyachuu qabna jechuudha. Garuu yeroo kana jennu short term planning fi long term planning wal harkaa isin hin dhayin. Taqamnu facaafneeti tanatti ceenaamne no isas ni jabeessina waboo bira dhaabbanna ni jabeessina waboo wajji dhaabbanna. Immoo ta harkaa qabnu tana ta ummanni guddaan irratti hirmaataa jiru kana isii tanas tooftaadhaan irratti wal keessa qabsoon tooftaan masakamaa deemaa qabdu jechuudha. Gaafa itti muddaa deemte si dubbisa jechuudha. Maal jette Adaanech Abeebee arraan tana bar haaka Oromootii bar nuti ni tuffatamnee bar wanni nuti tuffatamneen warra afaan Oromoo dubbatuuni bar. Adaanech Abeebee nafxanya mataan isii Addisuu Qixxeessaa Argaa'u nafxanya. Abiyoo Silaan beekamu inni nafxanyaa beekame dhiisa. Dilli kun ilmaan nafxanyaatu afaan Oromoo sirratti haasawaa warra aanoleen tirriktiidha siin jeetu arraan tana si hoogganaa jira itti aanaa Oromiyaa ta'e kaanis maal ta'e kaan maarree ta'e jechuudha. Gabrootiin isaan kanaan nu hoogganaa jira. Isaan kana immoo akkamitti furraa buqqaafna yoo jenne ta duraan dura akkuma ammaan dura qabsoo amma duratti milkooyne gaafa san mana hidhaa turan jenne mi'e arrammoo hayyoota keenya mana hidhaa irraa baasisu. Yoo kana dadhabne immoo qabsoon itti aantu kara hundaan yaallee kana immoo wal cinaa ni deeman isinii gala waan hin jechuu barbaade. Kanas gochaa waboos dhaabbachuu bira dhaabbachuu qabna. Waboos gargaaruu qabna. Waboos wajji dhaabbachuu qabna. Maaliif jennaan arraan tana eenyu Tigraay keessa jiru eenyu namichi kun Abiy sodaate maal jette maqaan isii Adaanech Abeebee maal jette nuti arraan tana eenyu qabuu dadhabne Tigraay keessatti uummata keenya fixaa ture kana eenyu maqaan isaa naayii magaa namicha basaasaa guddaa kana namticha basaasaa guddaa maaliif deemtee hin qabne jedhanii miidiyaan gaafannaani isa nuti wanni qabuu baanneef Geetaachoo Asaffaa fayyaa argadda nuti wanni isa kana qabuu dhiifneef kabajaa uummata Tigraay fi maal jechuudha kun Jawaar Mohaammed immoo wanni qabneef tuffii Oromootiif isin jechaa jiran Haacaaluu wanni ajjeefneef tuffii Oromootiin hun jechaa jiran akkasimi eega kanaafu wanni tuffatamteef humna hin qabduu isin jechaa jiranimi humna tee ta amma itti jirtu tana ta short term plaanii tanaas osoo hin facaafne isii tanaas itti dalagachaa immoo humna Geetaachoo Asaffaa faa kabajaa itti goote san khas kabajaa uummata Tigraay fi Geetaachoon Asaffaa kan ufixaa ture arraan tana taa'ee shaahii dhugu arra goonni kee biyyeetti laaqame goonni kaan immoo mana dukkanaa keessa siidhame ijaan hanga arguu dadhabutti sii godhaa jira. Eenyu godhaa jira? Nafxanyoota godhaa jira. Nafxanyoota afaan Oromoo kasii hoogganaa jiru ka afaan Oromoo si dubbatu kanaas si cabsuu jira Oromootii. Arra Geetaachoo Asaffaa kabajaa argateeti Jawaar Mohaammed ka asitti isaan kana bilisoomse. Shimallis Abdiisaa ergama taaksii kaalsii wayyaanee dhiquu jalaa baase. Ka Abiyoot Kaasaahun ka dheengadda Eertiraa dhaqee gangombifamee buna namaa qicu. Ka dheengadda Eertiraa dhaqee buna qicu. Gaafa Geetaachoo Asaffaa faadhaaf kaalsii dhiquu ture. Abiyoot Kaasaahun camadaa. Abiyoot Kaasaahee hundisii ergamtuudha turte kaalsii wayyaanee dhiqaa turte hundisii. Isaan sanbar akka leencatti ifkhannee Jawaar Mohaammed qabsoo tanaaf ifkhanneeti aboo kara cabxee taatu lubbuun tiyya haa baatu jeeti arraan tana Oromoo tana liid godhee dura deeme galmaan gaheeti arraan tana akka isaa silaa kabajaadhaan silaa arra zufaan irra taa'u qabu hundeef jalaa facaasee nafxanyoonni facaafteeti arraan tana isa mana hidhaa mana dukkanaa keessa kaanii Geetaachoo Asaffaa sababa ilmaan Tigraayin kabajaadhaan taa'u jira waan qawwee qabu jechuudha. Tanaaf qawwee wanni itti qaanfannu hin jiru. Niit staab waan akkana dhiisa.
قوين جاينا من نو قوين مرقة خي خبتشيسون نما سرنا نفتنيا سرت إفجارا ديمو سرنا نفتنيا سفيت أوف ديمو هيدا تفرا ديبسو قبدا يوسي جيسي فرا جيسو قبدا يجو تاسين خران تو كتجرو حقا هون خناب أمر رأي قال لي أورمون بكا جرو وري دياسبورا جرو كومينيتين بكا جرو ولي دفنه إجارمنه أكمي غرغار إيرو أكمي غرغار وبو أكمي غرغار خرا هوندان مي مالي فلاني ني والدروك أبنه ليدر في سببنه سو تشوك أبنه جو we don't need to cry جوار محمد دندم تشيسو فينان قبسو تشمو قبد مالي أمني قدانا سرتها أي والبوتشيسو إيش هزني ديسا هزني جني جان كان جينا never ديميتي وريغمي قاليتي وريغما أتيس قالي وريغمي مالي واني نوتي أمتا خانا جيزي هوندا قلبي ساج أبسنو فنجو لبون تيتا هاچالون چالت لبون تيتا هاچالون جرت جوار محمدين چالت أرد إيغا هاچالو باسو داف جوار محمدين الرباسو بقالا غربا هيد الرباسو abdii raggaasaa hidharraa baasuuf karaa dandeessu hundaan qabsaa'uu qabda Oromoo qabsoonni hadhooti feetu karaatti cufi feetu jiddila caccabsi feetu mismaara kararra guuri waan feete godhi karaa dandeessu yaali yoommoo hayyoota keessii gadhiisu baatan dubbiin akka gaafana dhiigammadaa dhabamsiisanii miti no you do a mistake dhaggeeffadhu Abiyoot Kaasaa Camadaa hin khata'in dubbiin akka gaafa bar gaafana dhiigammadaa dhabamsiiftan leenca ha gaafa san interneetiin jiru taak Oromoon arrantana 99% Oromoo Oromiyaa jechaa ijoolleen xiqqoon arrantana xuuxxoo dhugaa Oromiyaa jechaa xuuxxoo dhuyduun ha gaafa sanii fi arra tokko miti gaafa san Oromoon biyya alaa jirtu ilmaanuma naftanyaa qofa biyya alaa kana guute barnootaaf ka dhufe persentii lamooshan gaafa na dhiigammadaa dhabamsiiftan Oromoon biyya keessa harka 30 ta'u ka'ani Oromoo jee qoma dhiibbatee deemu kaan ani ortodoksii kristaana fiinja kaan ani islaama fiinja kaan ani abaluu fiinja ifin bee waan gosaani fiyaama waan adda addaatiin fiyaama arrammoo sun hin jiru arrabar Jawaar Mohammad bar na dhiigammadaa caalaa bararra inni hayyoottan keenya dabran hunda caalaa bar inni seenaa isaanii hunda caalu dalagee jira bar inni mobilize godhee Oromoo tana bar walitti mataa qabee bar fuuldura oofaa jira bar Oromoo ittillee milkaa'ee jira bar isaanii gadi jiru yoo isaanii oltee malee Jawaar Mohammad arrammoo Oromoo akkana wal dhageessu Oromoo alaa keessan interneeta qabdu tasagalee takkaan dhaabbattu meegaa isin tiraay godhaati haa caaluu hunu haddanii mi torbaan lama guutuu diraamaa dalaydanii itti isin milkaa'utu deemi meegaa kana isin bira qabna waan isin gootan ni laalla soo kanaafuu Oromoon bakka jirru interneeta dantaa isaatiif gadhiisu deema mangistiin maaliif khasaaraa jira khasaaraa mataan akkanatti halaloo jira maaliif hin jibbinaatunis qabsoodha hin jibbinaatanas jira keenya hinjibina maalif jennaan yoo kanaan khasaaraatti fidde boru afaan qawweetiin harkaa fudhatte yoo barbaadde hinjibina timaatiin qarshii 100 seenuu Finfinnee keessatti hinjibbin shunkurtaan kiiloon qarshii 200 seenuu hinjibbin maalif isaantu boru firii Jawaar Mohammad siin jedhu deema ati miti yoo warri Finfinnee maalif beelooyne beeltiin ufitte firii Jawaar Mohammad warri dura jedhu isaani sini galee isin immoo direction kannina asteessanii jarqeen media irra teessanii kannina Abiy Ahmed akka uno rifeensa xiyyaarraa fuudha Jawaar Mohammad akkana qottee isaa cabsuu hin danda'u he knows waan balaa ammaan tana huno haaduuf mokoranii shaneerra maxxansuuf mokoranii karaa adda addaatiin torbaan lama diraamaa dalayne jaanii dadhaban because warri wayyaanee galee jira keessa warri silaa akka diraamaa dalaguu beeku sun hundi keessa yaatee jiru teenyatuun hin beektu diraamaa dalaguun beektu waa gooteeti itti naqaamaa irra beekamaa jechuudha soo kanaaf jara keenya habbata kalaal an dhugaan isin hima Jawaar Mohammad jee wala Abdii Raggaasaa jee wala Hamzaa Booranaa jee qottee isaaniin cabsu Abiy he knows maalif jennaan beeyti sun akka shaamatti akka beeytu ni beeka rifeensa gurra arraba kiyya kanarra rifeensa haa qabu Abiyoot Kaasaa Camadaa abbata kan tuqaa hayyoota kana amma namoonni tokko way Jawaar nurraa ajjeesa way koronaa fakkeessa jira sittin fakkaatin he will never do that maalif because he knows Oromoon eessa Jawaar Mohammad akka jiru akka Abiy Ahmed harka jiru ni beekan sirriitti dhibbaa beeyti hin tuqu akka na dhiigammadatti illee dhabamsiisuu hin danda'u he cannot do that soo kanaaf jara keenya haa gama dandeenyu hundaan qabsoo tanatti innisu qabnaa
qabsoon karaa cufuu qabdi mismaara kararra guuruu qabdi waan geejjiba dura gufuuta waan godhamu dila takkaa jira yoo karaa kanaan dura mana teessee deebisaa keessii kan nuti de ammallee abiyoot kaasaa camada torbaan takasii kanne ni gadhiiftamoo gadi hin dhiiftu ilmaan oromoo diddee hayyee yoo diddee waan akkanaatiin tarkaan fudhadhu deemaa ittaan that's it yeroo kana goonu immoo nuti immoo if jaaruu qabna wal jaaruu qabna bakka hundatti akkuma gabrittiin yookaan harrittiin abiyoot kaasaayee fi'atu adaanech abbebe nafxanyaan afaan oromoo dubbattu sun sababa nuti geetaachoo asaffaa hidhuu dinneefi kabaja warra Tigraay siin jette atis if kabachiisu qabdu waboo bira dhaabbachuun there is no option biraan qabu namni waboo nu jibbisiise waboo akka nuti biraan dhaabbanne galgalaa ganama shane jinni jaanka maqaa biraa irratti xureysaa irra baasaa ture abiyoot kaasaayeti isa ka waraana achitti ergee sallalaadhaan warri akka waboon qancartu godhe isaani arra dhugaa kana bararu qabdi ilmi oromoo hundi waboo wajji dhugaadhaan kaatee ammallee if jaaruu qabda dhukkee firraa dhodhoote bara 1980 hogganaan torba sirraa dhumeeti qabsoon cimsitee fuftee jirti we don't have to give up warra kurdii laala warra Palestiin laala give up hin godhina oromoo karaa hundaanuu siif ati karaa hundaan milkaa'uu dandeessa hidhattus ni milkooyta narra bobbaatee galuu hin dandeessu jettees oromoon karaa hundatti ati milkaawaa garuu atummaan enerjii kee guutta gizee hunda enerjii kee guuttachaa deema enerjii kee guuttadhuu deema hamileen sin tuqamin waan eenyu maqaan isaa haacaaluun sababa dhiiga haacaaluu kafaluuf haacaaluuf hin booyin ammaan boote dhiiga isaa akkamittiin kafala dhiiga isaa kafaluu jechuun sirna kana hiddaan buqqaasuu jechuudha waan biraatii miti miidiyaa 50 miidiyaa FM-dhaan televiziyoonaan gamaa gamanaa sirra bobbo dura dhaabbachuudhaan miidiyaa tokkicha qabdu kunuunfachuudhaan waraana qabdu bira dhaabbachuudhaan qabsoo karaa dandeessu hundaan qabsoo ifirratti irkannoo godhachuudhaan deemi ni milkooyta karaa hundaanuu yoo hidhattees ni milkooyta yoo karaa duula karaa adda addaatiin duula warraaqsa ummataatiin yoo deemtes ni milkooyta jechuudha ati karaa hunda milkaawaa maaliif kana ragaan guyyaa sadii keessatti arraan tana osoo OMN hin gabaasin abbaa miidiyaan rakkoo finfinnee keessa deema jirtu gabaasaa jira jechuudha arraan tana guyyaa sadaffatti huno complain godhaa jiran finfinnee keessa eenyu gabaase abbaa miidiyaa deem timeline xiira seen ilaal ani hin gabaasin abbaa miidiyaa gabaase abbaa miidiyaa duula nu rabbanu jiru kana jechuudha so kanaafuu qabsoon karaa hundaan deemuu qabdi ani waboo bira dhaabbadha yookaan afaan qabattiin amana jechuun ta itti jirru tana facaafnee deebuu qabna jechuu miti tanallee akkasii hubadhaa jira keenya ta itti jirrus ciniinnacha kittillee yoo nu keessa olii gayyaatu tanaas nurraa gattaa ijannee dinniina itti kannuu qabna kittillee yoo nu keessa teessee alaa keessaan nu basaastu tanu diidu ta imbaasiif ergamtu ta OMN'if maamalkachaa galchitee haa cufamu jettee looyera wajji dhaabbachaa nu keessa isaatiif oduu kannitu isiin tunullee nurraa gad dhaabbachuu qabdi karaa hundaan qabsoon bakka hundaan deemuu qabdiin isin jaa fayyaa argadha ni injifanna ni milkooyna oromoo duulli gabaa lagannaa miidiyaan isaanii waan jee al tasaakkaam jaan silaayis tasaakka akkasin jaan beetaan are you crazy ati umaraata yoo isaat as dhufee duulli gabaa lagannaa magaalaan akkanaa cufamte yoo sii gabaas ati umaraataadha mataan kee likkisiin dalagu jechuudha maaliif isaat wanni jee sii gabaasu al tasaakkaam siin jaa because akka ati qalbii cabxu fedha akka tuni garuu duulli gabaa lagannaa dalagaa jira